barattoota kalaqa addaa hojjetan oomishee mul'ata isaanii enter the class you should have to read. Godinni Arsii lixaa kun godinaalee jiran keessaa godina baay'ee fooyyee keessa dhufaa jira. Sadarkaa godinaatti waamne onnachiisnee meedaaliyaa fi waraqaa ragaa kennee fi baazawee qormaata kutaa 12tiin godina Harargee lixaa qofaa isaan ta'a. Qabxii muraasa sadarkaa lammaffaa irra jira godina. Qabxii isaanii 90 ol perform godhan gara nama 12. Maaliif nama ga'umsa qabu oomishuudhaaf barsiisaan ofii isaatiif ga'umsa qabaachuu qabu. Akkuma ministeerri barnootaa kallattii kaa'ee siistama barnootaa keessaa akka ba'uu deeman. Warri digiriidha parsantii 27 darbe warri dippiloomaa immoo parsantii 43 qofaa darbe akka naannootti. Qaasim Gammadaa naan jedhanii hoogganaa waajjira barnoota godina Arsii Lixaati. Bara darbe hojii aga tokko tattaaffii keessa ture. Almost hojii baruu barsiisuu keessatti rakkooleen cabiinsa barnootaatii booda uumamaa deebisnee rivarsi gochuudhaaf wantoonni godhuu fi yaadaa turre bal'aan jira. San keessatti hojii baruu barsiisuu bifa adda ta'een barattoota biratti, barsiisota biratti, hawaasa bal'aa biratti, hooggansa sadarkaan jiru irratti, caasaa hooggansa manneen barnootaatii fi hooggansa barnootaa waliigalaa biratti, hooggansa waliigalaa siyaasaa gumii tiraansfoormeeshinii barnootaatiin pirezidaantiin murteessee gabbuusee faana hojiileen barnootaa bal'aan bara kana kabara darbee caalaa hojjechaa jiru bal'aan jira. Waggoota lameen sadeen darban kana rakkoo hamaa keessa turre akka naannoo keenyaatti yoo ilaallu barsiisonni keenya rakkoowwan gurguddaa saabjektuma isaan barsiisan irratti sababa adda addaatiif ga'umsa akka hin qabne nutis qorannoo yeroo adda addaa gaggeessinu mirkaneessinee jirra. Tokkoffaa irratti gosuma barnoota barsiisanuu sirriitti barsiisuu akka hin dandeenye yookiin immoo isaanumaanuu baay'ee bu'a qabeessa akka hin taane. Lammaffaa tooftaa ittiin barsiisan irratti hanqina ga'umsaa yookiin immoo gaappiin akka jiru argine tooftaawwan adda addaatiin ibina akkuma barattootaatti sagantaa tiitoriyaal kilaas jennee hayyoota yuunivarsiitii adda addaa hirmaachifnee barsiisota sadarkaa lammaffaatiif keessattuu gosa barnoota Ingiliffaa fi maatisii irratti hojjechaa turre. Akkasuma immoo sadarkaa tokkoffaaf illee yeroo gabaabaa keessatti singaa dokumentii bifuma kanaan gosa barnoota 3 irratti herreega saayinsii waliigalaa fi saayinsii hawaasaa irratti bifuma kanaan hojjennee xumurree. Maqaan koo Barsiistuu Madiinaa Galatoo jedhama. Godina Arsii Lixaa Arsii Nageellee mana barumsaa Wayyoo Argisaa irraa dhufe. Guyyaa har'aa kan immoo guyyaa qormaata ga'umsaa qabxii olaanaa warroota fidan badhaasanidha. Qormaata ga'umsaa kana qabxii olaanaa fiduu kootti baay'ee gammadeera. Sababni isaa namni waan hojjete irraa bu'aa isaa yoo argate gammadaadha jechuudha. Barsiisaa Isheetu Ababoo Latsaadaq jedhama. Mana barumsa Dodolaa sadarkaa lammaffaa irraa dhufe. Dura mana barumsa sadarkaa lammaffaa Wandoo barsiisaadha kan ture. Qorumsa bara 2016 akka biyyaatiin nuu kenname. Isa irratti ga'umsa olaanaa fiduudhaan onnachiiftuun naa kenname. Kana akka milkaa'uu kan danda'e tokkoffaa cimee sirriitti sabjektii barsiisuu san sirriitti andarstaandii godheetiin gorumsa irra yoo ta'u akkuma dubbisanitti qorumsa kana irratti milkaa'ee jira. Milkaa'uu kanaaf kan ta'e immoo gargaarsi anaaf ta'e keessaa tokko yeroo kiyyatti fayyadamuu fi waan dubbisuu qabu, waan godhuu qabu sirriitti hubadhee waan godheef milkaa'ee jira jechuudha. Isa kana keessatti bara darbe keessattuu naannoo barattoota darbiinsa barattootaa irratti kutaa 6 naannoo parsantii 93 perform godhamee jira. Naannoo kutaa 8 ammoo naannoo parsantii 89 haga tokko fooyyessinee jirra. San bira darbee ijoollee kutaa 12ffaa qormaata fudhatanii daayireekti seenan naannoo 1.3 haga tokko wanni akka darbisiisnu godhamee jira. San faana performaansii godinni keenya qabuu fi humna barnootaaf godinni keenya qabu faana qabxiin bara darbee 2016 barattoonni kutaa 12 perform godhan sirrii akka turre godina keenya kan ibsine ta'uu isaa xiiqiidhaan itti gallee. Waa malee miti dhimmoonni kun kan adda baafne jecha. Qormaata kanaan dura kan namaa ture yeroo ilaallu baay'een isaanii darbuu hin dandeenye jecha waggaa 2011 12 13 kan turre the recent
kanuma amma isin fudhattan kana kanuma 2016 kana yoo ilaalle barsiisonni sadarkaa lammaffaa parsantii 27 qofaatu darbe qormaata kana akka naannootti jecha. Kana jechuun barsiisaan ga'umsa qabu, barataa ga'umsa qabu oomishuu danda'a. Namni waan hojjetu irratti ga'umsa qabu immoo gammadaadha. Namni waan gammada irratti immoo hin milkaa'a, hin milkeessas jechuudha. Barsiisaan cimaa yoo ta'e barattoota akka ofii fi isaa olii oomishuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo barsiisaan yoo cime addunyaan kun guutuun iyyuu jijjiiramuu dandeettii kan jedhu sammuu isaatti waan amanuuf barattoota irratti hojjechuu danda'a. Namni tokko cimuudhaaf yookiin immoo ga'umsaan qabxii olaanaa fiduudhaaf waan hojjetu irratti xiyyeeffannoo kennuu qaba. Wanna hojjetu irratti immoo xiyyeeffannoo kennuun immoo karaa kamiinuu akka kabajamu, akka jaalatamuu fi akkasumas immoo akka fudhatama argatu isa taasisaa jechaadha. Kanaaf cimuun yookiin immoo waan hojjetan irratti sirriitti irratti hojjechuun dhimma filannoo hin qabnedha. Kanaaf barsiisaan kamiiyyuu abdii kutatu osoo hin taane barattoota isaa jijjiirama addaa agarsiisan irratti hojjechuudhaaf ofii isaatii dursa beekaa ta'uu barbaachisaa jechaadha. Barsiisaan waan hundaa namoonni isa duubaan jiran immoo isarraa baratanii galma ol'aanaa ga'uuf waan mul'ata isa godhataniif barsiisaan dandeettii ofirratti xiyyeeffannoo kennuu qaba. Warri digiriidha parsantii 27 darbe, warri dippiloomaa immoo parsantii 43 qofaa darbe akka naannootti. Kanaaf ammallee hojii guddaa akka nu eeggatu sanirraa kaanee nutu gara dookumentii adda addaa yookiin leenjii ga'umsaa, leenjii fuula fuulaatis ta'e leenjiiwwan adda addaa kaanee ministeerri barnootaa hojii nuti waggaa tokko dura eegalle kana isaanis muuxannoo fudhatanii bara darbe kana baay'ee babal'isan. Gara keenyarra fooyyee ta'een yoo yaadattan sadarkaa lammaffaa irratti barsiisota akka naannoo keenyaa gara 15,000 ta'an ji'a tokkoof sa'aatii 120 hooggansa manneen barnootaa immoo sa'aatii 60 almost gara nama 18,000 ta'u naannoo keenya qofarraa yuunivarsiitii irratti hirmaatanii leenji'aa turan. Wanti baay'ee nama gaddisiisu immoo barsiisonnummaan sa'aatii 120 leenji'anii sa'aatii 120 san booda immoo qormaata fudhatanii gosa barnoota baay'eedhaan gabbu'aadha. Akkuma ammaa sittis argitan gosuma barnoota baay'een isaa gosuma barnoota lama garuu barsiisonni gosa barnoota hundaa qoramanii jiranii miti. Isin biraas akkoo hundi qoramanii jira. Amma 90 ol kan fide baay'ee isaa olaaltan herreegaa fi baayoloojiidha kan amma ilaalla. Gosa barnoota akka yaamonni hin barbaade waa malee miti. Barsiisaan kamiif qixa sirrii taane barnoota barsiisan beekuu qaba. Beekees barsiisuu qaba. Yogguu barsiisuu kana maloota garaagaraatiin maloota adda addaa fayyadamuudhaan dandeettii barataas dandeettii ofiis cimsuu danda'a. Qabxii isaanii 90 ol perform godhan gara nama 12 sadarkaa godinaatti waamne onnachiisnee meedaaliyaa fi waraqaa ragaa kennee fi akka gaddeebi'anii kaka'umsa barsiisota biraa birattis uuman gochaa jirra. Kana jechuun maal inni namni qormaata baay'ee qoramanii yoo xiqqaate gara saabjektii 4 qofaan 90 ol barsiisaan baay'een kan perform godhu. Kanaan ala barsiisonni baay'een isaanii hin kufanii kan maan fidanii qabxii fooyyee hin finne jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha barnoota ofii barsiisuun barsiisaan of ga'oomsaa of karaa deemaa akka hin jirre wanni mul'isu jira jechuudha. Isarra dhaabbannee hojii guddaa hojjechuuf barsiisaan nama qaru ofii isaatii cimee qaramee itti qophaa'ee qormaata isaa fudhatee waraqaa ragaa qabaachuu danda'uu qaba. Waraqaa ragaa kennuun ammoo akka tarsiimoo mootummaatti namni kamuu barsiisaadha namni jedhamu waraqaa ragaa fudhata. Hooggansi barnootaa irraa kaasee sadarkaa kamittiyyuu namni waraqaa ragaa fudhatee akka inni geggeessuu danda'u qorumsa ga'umsaa kennamaafii jira jechuudha sadarkaa garaagaraati. Hooggansa manneen barnootaa barsiisota guutuu isaatti kennama. Fakkeenyaaf akkuma naannootti gosa barnoota Ingiliffaatiin 70 ol baasee ministeerri barnootaa waa 3 barsiisa. Warri keessatti hirmaattan beekuu dandeessan barsiisonni sadarkaa lammaffaa hirmaattanii jirtanii tokkoffaa irratti saabjektuma isaan barsiisan kana leenjisan. Lammaffaa irratti mala baruu barsiisuu haala kaarkulamii haaraatiin leenjisan. Sadaffaa irratti diijitaal liitireesii kompiitaraa waa'ee kompiitaraa parsantii 30 leenjisan. Walitti daamee 70 ol kan fidan gosa barnoota biraa herreega amma baasee baay'ee fooyyeedha. Kan ministeera barnootaa sanis naannoo parsantii 83 darbe akka qabatama naannoo keenyaatti. Akka biyyaatti 81 kan naannoo keenyaa 83. Ingiliffaa furan immoo akka biyyaatti parsantii 22tu darbe. 70 ol kan fidan 22 qofa. 22 kana keessa immoo naannoo keenya parsantii 19 qofa. Haala qabatama godina keessaniitiin baasawee wanni san koodii qaba abbichumaatu beeka. Namni biraa beekuu hin danda'u.
carraatitti namoota sadarkaa olaanaa fidan kan ilaaluudha warri ministeera barnootaa listii isaanii nu erganii turanii Ingiliffaa wanni baay'ee nama gaddisiisu 90 amma herreega 95 ol baayoloojii 95 ol fide arganii irra 90 ol namoonni haala qabatama godina keessaniitiin garuu akka biyyaatitti Ingiliffaa nama 6 qofaatu 95 ol fide. Taanuu afur magaalaa Finfinneeti namni lama. Kanaaf barsiisaan yeroo hunda barataadha. Yoomuyyuu until to enter the class you should have to read whatever it is. Dubbisuu qaba hanga gola seenuttu lesson plan isaa seeraan qopheeffachuu, annual plan qabaachuu, sagantaa isaa kamiyyuu beekee qixa sirriin hojjete wanni hin milkoomneef hin jiru. Kanaaf milkaa'ina barsiisaadhaaf barsiisaa ta'uun isaatu tokko wanti hojjetamuu qabu kam akkuma barsiisaa tokkootitti bakka barsiisonni biraatitti akka barsiisan yookaan moodelii ta'uudhaaf barbaachisaa ta'e hojii hundumaa qixa sirriidhaan hojjechuudha. Akkuma isin karoora qabaachuu, karoora torbee qabaachuu. Bara kan ammoo hojiilee bal'aa deeggarsa barattootaa irratti sadarkaa manneen barnootaatti hooggansa isaanii cimsuu, barsiisota biratti ga'umsa isaanii fooyyessuu. Kanaaf barattoota biratti deeggarree keessattuu tiitoraalii fi wayitii barnootaa guutuu sadarkaa manneen barnootaatti akka baratan tattaaffiin bal'aan gaggeeffamaa ture. Harcaatiin haga tokko jiraatus kaalcharii dura keessa turre baay'ee keessaa namni karaa sirrii ta'een dafee bahuu dadhabus bara kana parsentii bara darbee miti sanii ol perform gochuu dandeenya inni kutaa 12 fi kaawwan irrattis karaa adda ta'een hojiin guddaan hojjetamaa jira. Harcaatiiwwan karaa garaagaraatiin jiru siistemicha keessa jiru. Namaa namatti garaagarummaa qabu. Daarektaratti hooggansatti sochii jiru kamiyyuu haga tokko tolereet gochaa karaa addaatiin qorannoodhaan gama garaagaraa geggeessaa yeroo sadarkaa manneen barnootaa keessattis deeggarsa addaa akka walirraan cinne keessattuu bara kana bifa adda ta'een biiroon keenyas karaa adda ta'een qabatee gabbu'ee nutilleen kanaa ol sadarkaa manneen barnootaatti nama galchinee biiroon dhufuu baate hojiin hojjechuu qabnu keessattuu poteensiyaala godina keenyaa baasuu qabna jennee hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Kanaan ammoo darbiinsi bara kana keessatti yoo xiqqaateen fooyyessina yaada jedhu qabna xumura irratti ilaaluu dandeenya jechuudha. Sanfaana ga'umsaa fi waliigala hojii baruuf barsiisuu barsiisonni hojjetaa jiran faana bara kana keessattuu bifa addaatiin barsiisota irratti leenjii adda addaa geggeessaa jirra. Ga'umsa isaanii akka cimsachuu danda'an barsiisota awweer gochuudhaan qormaata isaaniitis akka fudhachuu danda'an taasisaa jirra. Bara itti aanu irratti ammoo karaa adda ta'een gara nama 978 qormaata fudhachuudhaaf qophaa'an kana kakaasuudhaan. Ana qofalee sadarkaa lammaffaa keessa jiranii barsiisota Ingiliffaa akka carraa leenjii itti aanee dhalaa'uuf leenjii leenjistootaa goonee filuudhaan ministeerri barnootaa waan fileef carraa isaanii arganne malee gosa barnoota biraa beekuu hin dandeenye. Garuu barsiisota leenji'anii dhufan san yoo ilaaltan gosa barnoota baay'eedhaan hin dabarre. Ijoollee keenya kan ispeeshaal iskuulii yookiin immoo boordiing iskuuliitti ramannee dabalatee baay'een isaanii hin dabarre. Gosi manneen barnootaa naannoo parsantii 73 kan darbe. Kun ammoo kan jennu maali? Ji'a tokko yookiin immoo sa'aatii 120 kaanis sa'aatii 60 leenji'ee san booda immoo waanuma baratan san qoromaniiti. Kanaaf ga'umsi keenya sadarkaa hamaa irra akka jiru argisiisa waan ta'eef keessattuu baratti aanu kana keessa karoora guddaa karoorfannee ga'umsa barsiisaa irratti hojjechuu akka qabnu tooftaawwan adda addaatiin akka biiroottis qabannee itti deemaa jirra. Sagantaa hundattuu jecha. Wanti guddaan ammoo sadarkaa kanatti fiduudhaaf barsiisota keenya iddoowwan gurguddaa sadiitti adda baasuu akka qabnu. Warra baay'ee ga'umsa olaanaa qaban kan akka amma badhaastanii kana leenjisaa ta'ee barsiisota biraa akka leenjisuuf filachaa jirra jecha. Warra sadarkaa giddu galeessaa kana ga'umsa kenninaa warra ammoo deeggaramee humaa socho'uu hin dandeenye naannee marsaa lamaaf qormaanni kennamee. Karoorri kiyyaan irra caalatti fedhii nan qabu barsiistuu dhaabbilee olaanaa yookiin ammoo barsiistuu yuunivarsiitii ta'ee barsiisuu barbaada. Sababni isaa barattoota kalaqa addaa hojjetan oomishee mul'ata isaanii jireenya isaanii jijjiiran arguu waan barbaaduuf fedhiin kiyya isaa jechuudha. Akkuma ministeerri barnootaa kallattii kaa'ee siistama barnootaa keessa akka ba'u deema jecha. Maaliif nama ga'umsa qabu oomishuudhaaf barsiisaan ofii isaatiif ga'umsa qabaachuu qaba. Namni gosa barnoota barate irratti uumamaan wal caaluu danda'a garuu yoo xiqqaate saabjektii ofii barsiisu sun beekuu danda'u qaba jecha. Hojii biraa hin qabu kana dubbisuudhaaf barsiisaan baay'ee dubbisuu qaba. Isaan kanarratti cimtanii akka hojjetan barsiisota biraa keessatti warri aanaa irraa dhuftan gaafa barsiisota san jajjabeessitan
warra qormaata qoramuu deemullee ibin sadarkaa lammaffaa irratti aanaa irratti hedduu deemisi baay'een hin jiru waan ta'eef namoota bakka bu'an qofa osoo hin taane warra barsiisota keessaniis dabalatee warra hin qoraminillee iddoo isaan jiranitti seermoonii akkanaa gaggeessitanii akka gootan adaraa isiniin jaa. Hojii waliigala hojjechaa jirru immoo akka godina keessanitti waan tokko akka biirootti waan konfirmi isinii gochuu barbaannu godinni Arsii Lixaa kun godinaalee jiran keessaa godina baay'ee fooyyee keessa dhufaa jira jechuudha. Baay'ee qormaata kutaa 12tiin godina Harargee Lixaa qofaa isaan ta'a. Qabxii muraasa sadarkaa lammaffaarra jira godinaan. Ittaansee hooggansa barnootaa sadarkaadhaan jiruufis qormaanni adda addaan qophaa'aa waan taateef namni ga'umsaa of cimsaa deemuun dirqama ta'a waan jedhu kana qabna. Kanarratti hojii gaarii hojjechaa kaka'umsa isaanii keessattis uumaa leenjii adda addaatiin cimsaa biiroon kennas karaa adda addaatiin saabjektii barnootaa hedduu keessatti leenjii adda addaa kennaa tureera jechuudha. Yuunivarsiitii wajjin bocee leenjii gabbuusaa turee jira. Bara darbe sadarkaa lammaffaa irratti almost saabjektii guutuu irratti leenjiin kennamaa ture. Deebisanii ammoo viidiyoo isaa fudhannee sadarkaa manneen barnootaatti akka namni dubbisee of cimsuu danda'u godhamaa jira. Bara kana dippiloomaa warra sadarkaa gadaanaa dippiloomaa fi sadarkaa tokkoffaa irra jiranis viidiyoodhaan bocamee gara saabjektii sadiitiin yeroo dhiyoo kana keessa nu dhaqqaba. Isaafis karaa qophii addaa goonee namni isaan of ga'umsaa cimsaa akka deemuu danda'u godhamaa jiru kan jiru ta'uu. Barattoota sadarkaa lammaffaa gara yuunivarsiitii dabarsuudhaan jecha. Dhugaa dubbachuudhaaf amma waan kaasimas jiru osoo hin taane waggoota 2-3 dura godinni kun akkanan ture. Hafteen barataatis maalis rakkoo hamaa keessa ture. Ammallee rakkoon sun tootaalii hiikame jechuu hin dandeenyu. Haala qabatama godina keessaniitti rakkoon akkasii ni jira. Qorannoon amma dhiyeenya kana gaggeeffame akka biirootti yookiin kolleejjiidhaanis ta'e warri Kotobee Yuunivarsiitii fi warri Pilaan Komishinii ijoolluma keenyaa waliin mangistuma fa'aa waliin gaggeeffame wantoota lama nu argisiisa jecha. Qormaanni kutaa 12 irratti har'a caalaa parsantiin gara 60 naannoo barsiisaa barataa fi hoggansa manneen barnootaatiin akka ta'e argisiisa. Rakkoon guddaan isa kana jecha. Sirna kaarkulamiidhaan waan wal qabatu akkuma jirutti ta'e parsantii guddaan ga'umsa barsiisaatiin yookiin immoo kaka'umsa dhabuutiin barattoonni qormaata kan darbin argisiisa jechuudha. Qormaataatu dogongora qaba yookiin immoo qormaata waan hin baratin fidan jedhamee iditu godhame keessa namoonni qormaata kana qabxii olaanaa fidan akkuma jiranitti ta'e warri giddugoleessa fidanis baay'een isaanii akkuma jiranitti ta'e qormaanni dogongora kan qabne yeroo 3 qorannoo gaggeeffamee adda ba'ee jira jechuudha. Maybe iddoodhaa fuunee gara yuunivarsiitii geessuun maatirraa yookiin immoo oofuun hanga tokko dhiibbaa akka qabu qorannoon sun argisiisee jira. Garuu irra caalatti immoo tasgabbaanii gaafuma baratan sirriitti qophaa'uu akka qabanii fi barsiisonni keenya sirriitti barsiisanii ijoollee kana qopheessuu akka qaban hanqinni akka jiru waan argisiifameef yeroo nu hafe keessatti warri sadarkaa lammaffaa irraa dhuftan mana barumsa garaagaraa irraa dhuftanii ijoollee sadarkaa lammaffaa kutaa 12 baay'ee qopheessuu akka qabdan. Gosa barnoota hunda xumuranii qormaata waggaa 10 moodeelota adda addaa hojjettanii fi akkamitti qormaanni akka ba'u isaan irratti leenjiis kennaa fi ijoollee qopheessuu akka qabdanii fi warri sadarkaa tokkoffaas kutaa 6-8 irrattis baazawee ijoollee sadarkaa lammaffaa nu seentu waan dhabneef qabxiin isaa gabbu'e malee baazawee parsantiin 80 yookiin 90 dabarsine jennu kun 50 ol fidaniiti miti. Gosa barnootaati isinis kunni beekuu qabdan. Kana booda immoo heerri imaamanni barnootaa keenya parsantii 50 waan jiruuf gara sitti deemu. Kutaa 8 irrattis 6 irrattis jecha akkuma kan daree sanitti. Kanaaf ijoollee akka cimsitan isinii adaraa jaa. Dhimmoota biraa irratti immoo yeroo biraas leenjii adda addaatti wal ga'uu dandeenya. Carraa biraatiinis keessatti warri sadarkaa godinaa wal quunnamuu dandeenya. Biiroon barnootaa immoo ga'umsa barsiisaa fi kaka'umsa barsiisaa irratti akkuma kanaan dura karoorfate hojii guddaa akka hojjechuudhaaf karoorfame asumaan akka ibsitanii fi maqaa gaarii 2016 fiddan kan immoo bara 2017ttis baay'inaan godinaalee jira. Warra magaalonni walumaan dorgoman xiqqoo haala mijaas waan qabaniif warri godinaalee immoo godinaalee keessanii waliin dorgomtanii kanaa ol akka cimtan. Baay'ee ijoollee Arsii Lixaa keessa ijoolleen baay'ee goggoobaziitu jira. Baay'ee ciccimoo.